keessummoonni koo har'aa Dr. Alamaayyoo Birruu fi Dr. Mahammad Xaahiroo gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isinis galatoomaa nu afeeruu keessanii fi afeeruu keessaniif galatooma. President Trump America first yookiin immoo Ameerikaatu dursaa qajeelfama jedhu gaggeessu. Inni kun egaa biyyootuma michuuma jechuun kan gama dhihaa hundumaa kan itti baay'ee dhiyaatan irrattis kan waan kun akka falaasamaatti dubbataa jiranii inni kun amma walirraa fageessa. Dr. Alamaayyoo. Fageessa kallattii mattuyyuu President Trump akka jedhanitti fakkeenyaaf Western European States European Union kan jedhamu fira keenya tun ta'ini dorgomtoota keenya. Kanaafi interesting keenya yookiin fedhiin keenya kan walitti bu'uudha malee kan ol dhugee wal faana adeemu miti. Kanaafuu European Union ammonaatti nagaa isaanii eeguu irratti dinagdee isaanii guddisuu irratti mootummaan Ameerikaa humna olii kan ta'e humna isaa baaseera horii isaa baaseera garuu waan itti argate hin qabu. Kanaaf Cold War inni jedhamu kun dhalateetii booda political orderiin inni akka duraatti Ameerikaan fuuldura buutee institutionii addunyaa gurguddaa kana oofuu isheef qabu suni hafee Ameerikaan akka qofaatti dhaabatee multilateral tun ta'in unilateral an ta'eetiin hariiroo biyya diidaa isheellee qajeelfachuutu isheef qaba. Kana qofaatu Ameerikaa ekonomii dadhabbiirraatii yookiin addunyaa keessatti fudhatama dhabuurraatii baraaruu danda'a kan jedhu dhaabbii waan qabaniif yeroo hunda fedhii warra biyyoota gurguddaa warra firaa jedhaman kan duukaa kan walitti buusudha jechaadha. Dr. Mahammad kuni imaammata United States hordofaa turte jijjiiruu jechuudha. Haga tokko jijjiiruu jechuudha. Ameerikaan wayita cufaa dantaa ofii jala deemti. Afaaniin demokraasii human rights akkasaa jedhan malee dantaa ofii jala deemanii garuu ka Trump kun xiqqoo adda. Wanni adda isa godhu michuulee Ameerikaallee akkuma warra Ameerikaan dorgomuutitti ilaaluu isaati. Warri duudhaa Ameerikaa jabeessina jedhu kun Ameerikaa keessatti conservative warri ta'e waan hedduu shakkii ilaalan. Tokkoffaani dhaabbilee addunyaa akka United Nations, WHO fa'a waan kanneen shakkii guddaa ilaalan. Kun waan amma jalqabee miti miidiyaa irratti hedduun dhagahamu malee shakkiin kun ka ture. So Trump shakkii ture kana amma ol baasee jira. Fakkeenyaaf akka walta'ii neetootitti biyyi cuftuu yoo xiqqaate dhibbeentaa 3 difeensii irratti dhibbeentaa 3 GDP jira jecha akka difeensii irratti baasan jedha. Garuu Trump wanni jedhu biyyi Awurooppaa hedduun maallaqa gahaa difeensiif hin baasanii neetoofis kontribuushiniin jaraa diqqaadha. Michuu Ameerikaati garuu maqaa michoomaatiin namni gartee exploit biyyi exploit wal gochuu hin qabdu. So kafaluu qabanii jedhee yoo ka yaadattanii tarmii isaa ka duraa gaafa inni waan kana jalqabu namni hedduun itti iyyuu ture. Garuu lafarratti waan akkana Ameerikaan hin gooti jechaa hin ta'in pirezidantiin gabbahee waan tokko jedhu impactii qaba namni isa caqasa. So waan hedduu jijjiira. Imaammanni Ameerikaa allaayansii Ameerikaa kana laallatee hin jijjiiramne yoo ati naan jette waan jijjiiramu natti fakkaatu maaliifi akkuma beektan biyya kana checks and balances tu jira, kongresa tu jira, waan gurguddaa jijjiiruuf kara kongressaatiin deemu waan qabu pirezidantii kopha jijjiiruu hin danda'u. Garuu pirezidantiin Ameerikaa keessaahuu imaammata haajaa alaa waan laallatuun kongresiin Ameerikaa deferensi kennaaf waan itti fakkaate haa godhu. Yoo keessa dabree waan hamaa godhe yaa interviin godhan garuu waan akkanaa kan akka inni godhu akka mirgaatitti waan aadeffameef ittuma dhiisanii. So
jijjiiraan hedduun dhufeetii yaada maroo lammataa kana irratti amma chaayinaan illee jidduu sanitti waa daddalaydi so wanni akkanaa kun Ameerikaa xiqqoo hin sodaachisaa. Duula biyyoota alaa adda addaa keessatti gaggeeffamus gidduun seennuu waan jedhu dubbatanii inni kun maalirraa ka'e jettanii yaaddu Dr. Alamaayyoo? Poolisii dur jirurraa withdraw gochuu keessaa luqqisuu of baasuutu jira. Keessumaa internal conflictii naannoo tokko biyya tokko keessa jiru keessa hin seennu inni kun bu'aa hin qabu Ameerikaadhaa fi balaa keessa inni oofu kan jedhu. Fedhiin Ameerikaa kan keessa jiru yoo ta'e garuu fakkeenyaa fi waraansa shoror keessaa irratti kan adeemu sana duukaa wal qabataa yoo ta'e riijinii tokko destabilize godhee dinagdee Ameerikaa yookiin immoo tiraanzaakshinii Ameerikaan godhattu kan daddaaqoo ta'e ammayyoo ta'e keessatti qooda fudhannaa. Security'n ammayyoo ta'e ishuu keenya guddaadha jedhanii hin himu. Garuu konfliktii xixiqqaa kan ta'e keessumaa biyyoota keessatti kan adeemu transcontinental kan ta'e effektii kan hin qabne yoo ta'e garuu dhimma keenya miti. Inni kun nu yaaddessuun isaaf hin qabu kan jedhu dhaabbii qabu. Kana qofaa miti gargaarsa biyyoota kanaan dura godhamu USAID inni jedhamu amma rooliin USAID gara fuulduraatti jijjiiramuu isaaf qaba. Gargaarsa tun ta'in investmentii nuti gochuun nutti jiru. Kanaaf poolisiin keenya inni irratti xiyyeeffachuu isaaf qabu nagada irratti, tiraanzaakshinii irratti, biizinasii irratti malee wal gargaaruu isa jedhamu miti. Biyya tokko keessa galuun yeroo baay'ee cultural issue kan inni qabu malee of keessaatti waa'ee dinagdees waa'ee securities of keessaa hin qabu jedhanii isa LGBTQ jedhamu kana wal qabsiise kun issue keenya miti kanarraa ba'utu nutti jira jedhanii akkasittidha tilmaamaniiru. Kanaaf waan economy irratti waan businessii interestii Ameerikaa irratti rarra'u yoo ta'e security'n ammayyuu qabxii guddaa tokkodha an Ameerikaan itti sochootu isa kan eegna jedhaniiru. Garuu kanarraa kan ka'e attentionii isaanii gara biraatti inni jijjiiramu. Imaammata United States Afrikaadhaaf qabdu attamitti ilaaltu? Waan imaammanni Ameerikaan Trump jalatti jechuu keetti na fakkaata. Trump jalatti Afrikaaf qabdu maal ta'uu danda'a jennee yoo tilmaamne waan inni addunyaa kaan irratti dalaguun hedduu adda waan jiru natti fakkaatu. Akkuma jenne approachiin jara dantaan Ameerikaa tokkoffaa terrorizimiin hin jira. Al-Shabaab biyya Afrikaa keessa bakka adda addaatti warra shoror keessa jedhanii kanatu jira. Jara taarget godhanii jara irratti duuluun jiraachuun ni mala. Akki jara irratti duulaniin ammoo waraana Ameerikaa achi geessanii waraanni Ameerikaa achi bobba'ee utuu hin ta'in proxy leenjisanii qaama sadaffaa use godhanii jaraan loluu tokkoffaan san. Lammaffaan ammoo foreign aid Ameerikaan biyya Afrikaatiif maallaqa guddaa kenniti. Trump asiin dura wanni inni jechaa ture waan kenninu kanaaf wanni nuti argannu hedduu xiqqaadha. Maal keessaa argannaa kan jedhu akka mootummaa keessaa mootummaa warra dimokraataa kuni waan akka human rights maali nama gargaaru food security jedhanii maallaqa akkanuma jissan kana ittiin amanu haasawaa. So wanni akkasii hin diqqaata jedhee yaada. US foreign aid in kind maallaqa utuu hin ta'in fakkeenyaaf nyaata nama gargaaran qamadii namaa kennan kanallee akkanumaan tola namaa kennuu hin ta'in akka diplomatic leverage'itti use gochuu. Sanis qamadii isinii kenninaa nu maal argannaa namni beela'ee biyyatti beeloftee qamadii kenninaa qofa hin ta'in sanis waan dantaa Ameerikaa ittiin bitatan. Ta'uu qaba. Kun ammoo dorgommii Chaayinaa wajji jiru Afrikaa keessatti. Afrikaan akkuma beeknu Chaayinaa akkuma beeknu Afrikaa keessatti bakka hedduutti investmentii qabdi. Biyyootiin Afrikaa cuftuu Chaayinaa irraa meeshaa galchiti. Chaayinaan ammoo karaa ijaaruun, karaa baaburaa ijaaruun, eerpoortii ijaaruun investmentii guddaa qabdi. So warri Trump maal jedha nuti bahara addunyaa kana labnee nagaa eenna garuu Chaayinaan guduumaan godhin
benefiti nagaha kana isitu ittifaaida ma rip off isitu goda. So American maalif bahara addunyaa kana labdee nagaa eeysifti yoo kamaan arganne dura jenne san. Kun ammoo immigration fakkeenyaaf biyyateen irraa nama hedduutu Itoophiyaa irraa jechuu kiyya nama hedduutu migrantiin Ameerikaa qubate lottery visa waan jedhantu ture ammas baqataa Keenya ture Djibouti waan akkasii embaasiidhaan Ameerikaa kan biyyootii san jiran nama screen godhan nama hedduu as ergan an akkasii dhufee fakkeenyaaf Keenya irraa bara dheeraa dura. So Trump waan kanaas hin xiqqeessaa akka yaadutti ani lottery visa kana waan dhaabanna fakkaata waan inni jedhurraa yoo tilmaamu kunis namni Ameerikaa dhufu Afrikaa irraa xixiqqaachaa deema waan jedhu yaadadha. Egaa akkuma beekamu amma fakkeenyaaf Afrikaa keessa jechuun Sudaan keessa, Riippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessa garri sun fonqolcha mootummaa hokkara adda addaa kan gaggeeffamu jira. Dhimma biyya alaa keessan seennu yeroo jedhamu akkasiitii fi hirmaannaa qaban hin dhaabu jechuudha. Attamitti ilaaltu Dr. Alamaayyoo? Hin xiqqaata gara fuulduraatti bu'aa Ameerikaan argattu keessumaa dinagdeedhaanii karaa security isheen argattu keessa hin jiru taanaan waan sana keessa konfliktii sana kuni internal affaireedha keessa galuun nuuf hin qabu yookiin horii keenyas humna keenyas itti dhangalaasuun nutti hin jiru kan jedhu dhaabbii fudhatanii kun jijjiirraa guddaa natti fakkaata. Hanninni Afrikaan amma ilaalamuu danda'e fedhii Chaayinaaf Raashiyaan keessumaa Afrikaa irratti argisiisan irratti raawwateeti. Infrastructure kan isheen ijaartu inni kun fudhannaa gaarii argisiiseera karaa Afrikaa kun guddisuuf kan danda'udha kan nuti of dandeenyu hannu gargaaruudha han jedhu perception akkasii waan jiruuf gara Chaayinaatti fedhii godhachuun hin argisiisa jecha. Isa kana diiguudha karaa meeshaa qawwee guddaa kan gurguru Raashiyaa amma Chaayinaa kanatti yeroo ammaa kanatti the largest. Isa kana waan dagataniif dura itti gaabbaniiru isa kana deebisuudhaaf gara Ameerikaatti fuula galgalchuudhaaf Ameerikaan amma isheen poolisii godhattirree kan isheen godhachaa adeemaa jirtu jecha. Egaa gara xumura marii keenyaa irratti Dr. Mahammadiin kan hin gaafadhu amma gama diinagdeedhaanis jijjiiramii waan tokko jirus gammi siyaasaanis wanni biyya alaa jiru irrattis inni kun biyya keessatti dhiibbaa maalii qabaata? Well, biyya kana keessatti poolisiin Trump akka inni dubbatee irraa yoo tilmaamnu diinagdee irratti fakkeenyaaf taarifii qaraxaa meeshaa alaa dhufu irratti qaraxa guddisaa wanni akka qaraxaa bareenni hin jiru jedhee dubbata. Hagam akka dalagaan waan san dalagaa irra oolchuu danda'u naan galu akka tarmii isaa kan duraa yoo laalle gaafa inni sibiila Chaayinaa dhufu irratti qaraxa guddisee Chaayinaan illee soybeans Midwestii keessatti oomishamee gara Chaayinaa achi fe'amu san Chaayinaan illee hin binnu jettee qaraxa itti ol guddiftee booda irraa wanni sun harkaa fashalee jechuun danda'ama Tiraampiin. Wanni tokko kan inni achi kaa'ee hagammaa kan jiru jira kan Baayidenis hin jijjiirin. So yoo successful ta'ee qaraxa meeshaa alaa galu kana irratti ol kaase warri qaraxa san kafalee meeshaa galchu gatii ol kaasa. So gatii ol ka'e sana mootu ummatatu kafala ummanni bitatu kun. So ummata irratti gatiin qaala'uu ni mala tokkoffaan san gara ikoonomiitii yoo laalle. Gara birootiin ammootu Ameerikaa keessatti jijjiirraan guddaan ta'uuf deemu waan mirga dhala namaa waan jedhamu kana fakkeenyaaf LGBTQ warra jedhan warra qabeeloo jettiin Oromoon jaalalleewwan walii kan ta'an kan saala wal fakkaataa jechuu keessan. Wal fakkaataa kanneen gaafa duula na filadhaa waan irraa dubbatu dhageenyee jirra maraatuu jedhaan maraatuu kana dhaabuu qabnaa jedha. So mirga jaraa kanas hafarsuun in xiqqaataa yoo dhaabachuullee baate
Inti keessa kun ammoo waggaa afran kana keessatti Supreme Court Amerikaa mana murtii olaanaa Amerikaa namni tokko yookaan lama sooroma bayuun isaanii hin oolu jedhee tilmaama. Fakkeenyaaf Clarence Thomas ganna I think ganna 78 fakkaata. So yoo inni sooroma baye nama duudhaa Amerikaa jabeessu conservative judge biroo achi kaaya. Namni kafedhee haa bayu inni namni inni nominate godhu nama duudhaa Amerikaa jabeessu warra conservative kana suni ammootu senetii keessa dabree confirm ta'a jedhee eega. Sun ammootu implicationii guddaa qaba biyyattii tanaaf. So biyya keessatti waan aadaa keessaa waan aadaati. Kun immigration warra South America kanarraa ol dhufu waggaa afran dabre kana huduunni Amerikaa boordariin banaa ture. Ani border state waan jiraadhuuf Texas waan jiraadhuuf kan akka gaarii beeka. Namni kumaatamaan dhibbaan huduun ta'in kumaatamaan lakkaa'utu guyyaa cufa huduuda Texasii fi Mexico kanaan ol seena. Ka California akkasi. So kana Trump akka jedhettiin dhaaba jedhee jira dallaa jalqabe Mexico fi Amerikaa jidduutti dallaa sanii fixa ka jedhamu tilmaama akkasitti jira. So namni godaan kun hin dhaabataa sunis jijjiirraa guddaadha. So waan hedduu waan akkasii jijjiira jedhee eega. Kun ammootu gara taaksii biyya keessaatiin taaksii hin mura jedheera. Gaafa pirezidantii ture ka duraa taaksii daldalaa business tax 35 irraa 21 gad deebise Trump. Ammas hin mura jedhee jira. Personal income taxii hin murre amma marroo tana saniis hin mura kan jedhu tilmaama akkasiitu jira. Yoo kun ta'e kun waan guddaadha. Gara birooti walumaa galatti Trump nama biizinaasaa waan ta'eef confidence inspire godha. Kun ammoo waan shalagamuu danda'amu miti. So biizinasni gaarii ta'a stock marketiin ol ka'a waan jedhu hojii dhabummaan hin diqqaataa gatiin meeshaa gad bu'aa wanni jedhu generally tilmaamni akkasii hin jira biyya keessa. So waan akkanaatu ta'a jedheeti eega jaallanni. Dr. Alamaayyoo Birruu akkasumas Dr. Mahammad Xaahiroo gaaffii keenyaaf deebii kennuu keessaniif hedduu galatoomaa. Isinis galatoomaa nu afeeruu keessaniif. Nu afeeruu keessaniif galatoomaa.